Hayyee gaafii yookiin saayinsii waliigalaa iddoo jalqaba gaafa kaan irratti isinii dhaabirraa isinii kaasaa paartii jaaffaa jechuudha gaafuni. Hayyee gaa nu hordofaa jiraachuu keessan isin quba qabnaa hedduu takka jajjabaadhaa kana caalaa isiniin jenna. Hayyee deebii gilgaala 3.5 kan jedhu kaname irraa yoon ifiin isinii jalqabu jechuun saayinsii waliigalaa isa waa'ee haayidrookaarbonoota jalatti jechuudha alkaayinoota irratti dhaabbannee turre. Amma ajaja gaafiin kun jedhu irraa mukaanugaa wanni inni jedhaa jiru maali? Gabatee armaan gadii dabtara kee irratti garagalchuun bakka osoo hin xumuramin hafe kana xumurii jedha. Baay'ina lakkoofsa kaarbanii irratti hundoofamee asin nuu kennameetti jira 678 foormulaa waliigala alkeenii isa kanaan ni hojjenna kan alkeenii kan alkeenitiin hojjedhuu jedha. Meegaa asitti kaarbaniin 6 yommuu nuu kennamu foormulaan jeneraalii nuu kenname iddoo kanatti meeqaa foormulaa CnH2n CnH2n plus 2 da asitti immoo CnH2n minus 2 da iddoo kanatti how we can create the chemical formula or to form the compounds of this formula. Compoundii formula kana akkamitti hojjenna kan jedhu iddoo kanatti we replace number 6 in place of n. Lakkoofsa 6 kana bakkuma n kana buusuu jechuudha. Just kuno bakka kana 6 buusna jechuudha. Eegasii hydrogen jalatti 2 baayisuu 6 itti cufnaa plus 2 goona jechuudha. Kana booda iddoo kanatti kaarbaniin 6 hydrogeniin 2 baayisuu 6 12 fi 2 meeqa taha 14 taha jechuudha iddoo kanatti jechuudha. At the same time akkuma haaluma wal fakkaatuuni bakka kana 7 goona ka 7 jechuudha. Hydrogenii 2 baayisuu bakka kana 7 goota 2 baayisuu 7 14 fi 2 meeqa taha 16 jechuudha. 16 isa 8tis meeqa goona kaarbanii iddoo kanatti 8 kaarbanii jechuudha. Kaarbaniin meeqa taha okay asitti kaarbanii bakka n san buusuu jechuudha 8 hydrogenii 2 baayisuu 8 itti cuftee ida'uu 2 jennaan. Kuni meeqa kaarbanii 8 hydrogenii 2 baayisuu 6 2 baayisuu 8 16 fi 2 18 jechuudha. Hydrogenii 18 jechuudha. Kanaaf bakka kanatti kan godhamu akkanaa jechuudha. Akkanaa jennaan. Isa alkiinii kan jedhamu biratti yoo argamnu ammoo kunis haaluma kanaan hojjetama. As kaarbanii 6 jechuun bakka CN kana biratti 6 galchita bakka n da san booda H2 times 6 jechuudha akkana laan. Kana booda kaarbaniin 6 hydrogeniin 2 baayisuu 6 meeqa 12 haqa. Isa kaarbanii 6tiif compoundiin uumame kanaa jechuudha. Isa jalqabaa irratti jechuudha. Isa jalqabaa irratti. Isatti aanurratti baay'inni kaarbanii 7 waan jedheef iddoo kanatti baay'inni kaarbanii meeqa jedhee 7 jedha. Hydrogenii 2 baayisuu 7 meeqa arganna kaarbanii 7 hydrogenii 2 baayisuu 7 jechuun 14. Akkuma jalqaba isiniif ibsee alkiinii keessatti dachaa baay'ina kaarbaniiti taa'inne hydrogeniin kaarbaniin 7 jechuun hydrogeniin dachaa 7 isin ta'a jechuudha. Isa kaarbanii 8 ka iddoo kanaatiif jechuudha. Kaarbanii 8 hydrogenii 2 baayisuu 8ti. Sana booda kaarbanii 8 hydrogenii 10 meeqa ta'a 2 baayisuu 8 jechuun 16 beesti.
kana jechuudha kaarboonii 8tiif kun kana. Formulaa waliigalaa alkaayinii kan jedhu biratti yoo dhufnu baay'inni kaarboonii nu kenname n is equals to n walqixanii tahaa 6 isa jedhuuf jechuudha. Kaarboonii biratti 6 galchita bakka n san jechuudha. Hydrogenii 2 baay'isuu 6 hir'isuu meeqaati jennani 2 jennaan. Kaarbooniin 6 gaduma bu'aa akkasumatti hydrogenii biratti ammoo 2 baay'isuu 6 12 irraa 2 yommuu hir'isnu meeqa arganna jechuudha kan arganna jechuudha. Kun ka kaarboonii meeqaati? Ka kaarboonii 6ti jechuudha. Isa kaarbooniin 7 yoo laallu kaarbooniin 7 jechuun egaa n walqixanii tahaa 7 isa jedhu jechuudha. Sana booda kaarboonii bakka n dha 7 galchita. Hydrogenii 2 baay'isuu 7ti hir'isuu 2ti. Sana booda kaarboonii 7 hydrogenii 2 baay'isuu 7 14 irraa 2 yommuu hir'isnu 10 meeqa jechuudha 12 jechuudha. Akkanatti iddoo kanatti kana galchina. Kan kaarboonii 8 ta'u n is equals to 8 ka jedhu jechuudha. Kaarboonii 8 jechuudha. Sana booda kaarboonii meeqa? Kaarboonii 8 hydrogenii 2 baay'isuu 8 minus 2. Sana booda kaarboonii 8 hydrogenii 2 baay'isuu 8 16 irraa 2 yommuu hir'isnu 14 ta'a jechuudha. Kan iddoo kanaati jechuudha. Akkanumatti gaa itti fufnaa inni itti aanu waa'ee hydrocarbonota moggaasuu isa jedhuuti. Maqaa hydrocompound amma hojjennu kana moggaasuu jechuudha. Hydrocarbonootni akkamitti moggaafamu jettaniiti yaaddu jedha. Akka inni itti moggaafamu seera mataa isaatii qaba. Hydrocarbonootni maxxantuu duraa yookiin hundee maqaa fi maxxantuu boodaa walitti fiduudhaan maxxantuu duraa akkasuma maxxantuu boodaa walitti fiduudhaan moggaafama jedha. Maxxantuun duraa lakkoofsa kaarboonii moolekilicha keessa jiranii kan agarsiisu yommuu ta'u, maxxantuu duraa jechuun lakkoofsota kaarboonii moolekilicha keessa jiranii agarsiisa. Hundeen maqaa yookiin maxxantuun duraa hydrocarbonoota 8 jalqaba gabatee 8.2 armaan gadii keessatti tarraa'aniiti jiru jedha. Maxxantuu duraa keessatti gaa kaarboonii yoo tokko ta'e yoo lama ta'e yoo sadii ta'e maal jedhee eegala maxxantuun duraa kan jedhu iddoo kanatti gaa kan dura laalamu. Akkuma argitan maxxantuun duraa hundee maqaa jechuudha. Maqoota hydrocarbonootni 8 irraa ittiin jalqabamudha jechuudha. Maxxantuu duraa afaan laatiiniitiin afaan oromootiin akkasuma baay'ina lakkoofsota atomoota kaarboonii inni bakka bu'u. Yommuu kaarbooniin tokko ta'u asitti maal jedhama? Miit jennaan. Miit. Kaarboonii yeroo tokko ta'u miit jedhee kaa. Baay'inni kaarboonii 2 yommuu ta'u it, 3 yoo ta'u prop, 4 yommuu ta'u but, 5 yommuu ta'u pent, 6 yommuu ta'u hex, 7 yommuu ta'u hept, 8 yommuu ta'u oct jennaan. Oct. 9 yommuu ta'u non, 10 yommuu ta'u dek jedhama. Kuni maxxantuu duraa kan baay'ina lakkoofsa kaarboonii irratti hundoofne koompaawundii tokko kan ittiin moggaasnuuti jechuudha. Fakkeenya maqaan alkeenii kaarboonii 6 qabu, maqaan alkeenii kaarboonii 6 qabu, maqaan alkaayinii kaarboonii 6 qabu, sadanuu maxxantuu duraa heksiidhaan eegalaa jedha. Maaf jennaan iddoo kanatti baay'inni kaarboonii 6 yommuu ta'u maqaan isaa maal jedha? Heksi jedha. Iddoo kanatti jechuudha. Yommuu kaarbooniin 6 ta'u koompaawundii san keessatti jechuudha. Maxxantuun duraa maal jettee eegalti? Hex jettee eegalti jechuudha. Kanaafuu maxxantuun duraa kun miseensota tarree homologaasii hydrocarbonoota kanneen lakkoofsi kaarboonii isaanii walqixa ta'e 3f walqixa jechuun tarree homologaasii kanneen jennu kan alkeenii akkasuma alkiinii akkasuma alkaayin wanta jedhamu tarree homologaasii kanneen isaan kana sadeen hydrocarbonoota ta'an kana jechuudha. Baay'inni kaarboonii isaanii yoo walqixa ta'u
maqaan maxxantuu duraa hin jijjiiramu jechuudha. Fakkeenyaaf kan kaarbanii 6 compoundiin asitti uumamee jiru alkeeniidhaan jechuudha. Compoundiin alkiinii baay'ina kaarbanii 6 hunoo kana, compoundiin alkaayinii kaarbanii isaan 6 compoundii kana. Asitti iddoo kanatti yoo fudhannu yoo laallu baay'inni kaarbanii asittis 6, asittillee 6, asittis 6 garaagarummaan qabu. Garuu compoundichi maal irratti adda addummaa uumee jira? Hydrogen irratti. Asitti hydrogeniin 14 bakka kanatti 12 bakka kanatti ammoo 10 jecha. Kanaaf compoundiin kun baay'inni kaarbanii isaanii wal qixa haa ta'u malee maxxantuu boodaatiin garaagarummaan isaa adda baheeti beekamaa jechuudha. Yommuu maxxantuun isaanii wal fakkaatu, maxxantuun duraa yookiin baay'inni kaarbanii duraa yommuu wal fakkaatu, baay'inni kaarbanii compoundii keessatti argamu yommuu wal fakkaatu, maxxantuun duraa ka'umsa kan ta'u jechuudha, waluma fakkaata jechuudha. Maqaan isaa wal fakkaata hex jenneetu makaanaa jechuudha. Garuu garaagarummaa isaa ibsuudhaaf maaliif fayyadamna? Maxxantuu boodaa saniitu adda addummaa isaa agarsiisaa jechuudha. Adda addummaa isaa adda baasa jechuudha. Gama biraatiin tokkoon tarree homologaasii maxxantuun boodaa dhuma maqaa kan mataa isaa qaba. Fakkeenyaaf dhumni maqaa miseensota tarree alkeenii maali jennaan? Kunoo akkuma argitan eenii jedhama jechuudha. Maxxantuun boodaa jechuudha. Dhumni maqaa miseensota tarree alkiinota ammoo iiniidha. Yommuu ta'u dhumni maqaa miseensota tarree alkaayinota ammoo aayinii ta'a jechuudha. Walumaa galatti maqaan hydrokaarboonota maxxantuu duraa lakkoofsa kaarbanii yommuu agarsiisu, walumaa galatti maqaan hydrokaarboonota maxxantuu duraa lakkoofsa kaarbanii yommuu agarsiisu, maxxantuun boodaa immoo maalummaa tarree homologaasii agarsiisa. Maalummaa tarree yeroo jennu maxxantuun boodaa suni compoundiin kun compoundii alkeeniiti moo compoundii alkiiniiti moo compoundii alkaayiniiti waan jedhu san adda baafachuudhaaf nu gargaara maxxantuun boodaa jechuudha. Amma moggaasa maqaa miseensota alkeenota afran as gaditti mee haa ilaallu jira. Baay'ina atomii kaarbaniidha kan tokko jechuudha. Formulaan isaa CH4 dha. Kan kaarbanii baay'ina kaarbanii 2 compoundiin uumamu kana, kan kaarbanii 3 compoundiin uumamu CH3H8 yookiin kaarbanii 3 hydrogen 8 jechuudha. Kan kaarbaniin 4 kaarbaniin 4 hydrogen 10 jechuudha. Maxxantuun duraa compoundota kanneen egaa baay'inni kaarbanii tokko yoo ta'u, maxxantuun duraa maal jedhee eegala? Meet jedhee eegala. Maxxantuun inni itti aanu kaarbanii 2 yommuu ta'u asitti ani argitu it jedhee eegala. Kaarbanii yommuu 3 prop jedhee eegala. Kaarbanii yeroo 4 boot jedhee eegala. Maxxantuun boodaa alkeeniidha ammoo maali jennaan? Eeniidha. Just akkuma ilaaltee agartu alkeenii keessatti maxxantuun boodaa hin jijjiiramu jechuudha. Kanaaf maqaan isaa duraa maali? Meet eenii. Maxxantuu duraa meet eenii. Maxxantuun boodaa isa kaarbanii 2, maxxantuun dura isa kaarbanii 2 it jennee it eenii walitti yommuu dhufu itteenii jennaani. Kan prop eenii propeenii, boot eenii buuteenii jennee akka kanatti waan gochuu dandeenya jechuudha. Walitti baay'isuu dandeenya jechuudha. Walitti baay'isuu dandeenya. Sorry.